Lamammoo ergan as dhufee daqiiqaa 2-3 ennaan laalu yeroo tokko ni dabarra. Leegaasii akkamii keenyatu dabarra. Seenaa keessatti galmeen seenaa maqaa keenya waraanni bilisummaa Oromoo har'a 200 miti 300 miti 2000 1300 miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bajanni isaa guyyaatti miiliyonaanidha socho'a. Karaa deemaa hundumaayyuu gabbaruun hin danda'an. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isa baasuu danda'u tolchate karaan biraa hannisummaaf barbaachise. Wal ta'a maraatuu keessan hidhadhaa Oromoo. Namni hedduun abaa'oo boon beeknu jedha. Har'a wanti tikseelooniiti homaatti hin baatu ijoolleedha waliin galtu waliin hin deemtu waliin hin dhaabbattu addunyaa kana dubbachiisuu jira jechuudha. Gammoojjii fagoo lafa waraabessii fi allaattiin foon keenya soorata. Haasaa hoogganaan waboo Jaalmarroon Taanzaaniyaa irraa kaleessa godhe. Nu gargaaruu kan dursu ijaaramuudha. Nu gargaaruu kan dursu maqaa keenyaan daldaluu dhiisuudha. Osoo hoogganaa hin qaban siyaasa hin beekan osoo nuun jiran sadarkaa addunyaatti dubbisuu dandeenya jirra. Namoonni hedduun isa kana marii araaraa kan amma Taanzaaniyaatti taa'amaa jiru kanaan wal qabateeti kan inni kenne akkasii hulleen jiru kanaa irratti miti. Haasonni isaa Taanzaaniyaa irraa haa ta'u malee kanaaf kan kenname miti jechuudha haasonni kun. Waliin dhageeffanna viidiyoo haga xiqqoo takka jechuudha. Adabdu moobaayilaa biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jedha. Jalqaba viidiyoo Jaalmarroo kanaa dhageeffadha. Wantichi ammoo waan marii Taanzaaniyaatti amma araaraaf taa'amaa jiru kanaan waan wal qabatu miti jechuudha. Namoonni hedduun fakkeenyaaf hedduun arge sooshaal miidiyaa kanarratti marii Taanzaaniyaa irratti akka waan gartee Jaalmarroon yaada kana kennate yookiin ammoo Jaalmarroon araara keessa baheetii kun waa'ee waraana bilisummaa Oromoodha akkas haasawaa jira jechuun hubannoo malee namoonni hedduun kan akkasitti irratti viidiyoo kan akkasitti hiikkatan hedduu isaa waan hin argeefin kana keessa isiniif bahee jechuudha. Kuni walgeettii gargaarsaaf waamamaa turedha. Yeroo dheeraa miidiyaa wabootiin beeksifamaati ture qophiin kun jechuudha. Walgahii gargaarsaati. Haaluma saniin jarri sababa Taanzaaniyaa jiranii sababa gartee ala bakka niitoorkiin jiru waan jiraniif isaanis irratti akka argamaniif akkasitti karaa zuumiin irratti afeeraniiti hagas dubbachuu argate jechuudha. Jalqaba irratti kan namni hundinuu dhagahuu barbaadu waa'ee marii araaraa ka Taanzaaniyaa kanaan wal qabatee maalirra gahameedha. Haasuu inni nama isin dhageeffachiisuu deemu Taanzaaniyaa irraa haa haasa'u malee kaleessa yookiin ammoo waan amma haasa'ame haa ta'u malee waan kanaan wal qabatu miti jechuudha. Waan kana duratti beellamamee waboo gargaaruudhaaf kumiteen yookiin ammoo koreen gartee waan kana gargaarsa waboodhaatiif mallaqa walitti qabu akka sadarkaa addunyaatti diiyaasporaan biyya alaadhaa wal gahee irratti Jaalmarroon afeerame kan irratti hirmaateedha malee kan waa'ee marii araaraatiin wal qabatu miti jechuudha. Karaa marii araaraatiin fakkeenyaaf hanga har'a xumurama yookiin ammoo har'a waa dhageenya jedhameeti kan eeggamaatiin ture haga ammaatitti iyyuu akka itti fufeedha. Karaa mootummaatiin ammoo nuti sooshaal miidiyaa irratti akka wanti kun bahuu hin barbaanne kan jiru ministeerri haajaa alaa dubbateeti ture kaleessa silaa ibsi haga tokko waan dhagahama jedhameeti qabatama ta'uu baatus garuu kaleessallee homaa wanti dhagahame hin jiru jechuudha. Akkasuma gartee tarii har'as yoo dhagahame yoo dhagahame ammoo yoo marii itti fufe nagahumaan itti fufamuudha malee kan barbaadamu dirqama sa'a ganatti xumurameetiin dhagahuu qabna jedheetiin kan beelahaa jiru namayyuu waan hawwiidhaan eegaa jiruu fi mee maal jedhan laata jedhee kan eegaa jiruuf saniif malee jechuudha. Mariin araaraa haga ammaatitti akka itti fufeedha. Miidiyaadhaan gartee dippiloomaatota waabeffatuudhaan gabaasaa jiranis kanaadha kan isaan gabaasaatiin jiran jechuudha. Haga ammaatitti mariin akka itti fufeedha. Yeroo ammoo ibsi kenname yookiin ammoo mariin kun xumurametti har'a xumurama jedhameeti kan eeggamu yeroo xumurametti qabanneetti walitti deebina. Ammatti mee haasawa Jaalmarroo kanaan isin dhageeffachiisaa jechuudha. Keessattuu warra waboo deeggara jedha Oromoo qoqqoodu. Warra waboo deeggara jedha hatta akka gartee waboon jibbamu kan godhutu jira jechuudha. Yeroo garagaraatitti akkuma isinis agartan jechuudha sooshaal miidiyaa kanarrattis karaa adda addaatiin diyaaspooraa jechuudha. An waa'ee oduu diyaaspooraadhaa jibbeetiin balfee jalaa dhiisee hujittiin jira. Eega cal'isii ammoo hujittiin jira takkaan teenne waboonis qabsotti jira. Nuti qabsotti hujitti jira sa'a takkaafillee hin boqanneedha. Haasawni diyaaspooraa ammoo mallaqa nu kennu caala waan isaan nu burjaajessaa maqaa kennaan naggadaa maqaa kennaan haala adda addaa gartee hanna adda addaa oofaa akkasuma gartee waan nu gufachiisu godhaa waan saba kanas qoqqoodu hojjetaa waan deemaa jiraniif gurra irraa cufadheedha. Nuti kallattii karaa kennaan karaa gartee seera qabeessa qofaanii yoo nu gargaaruu barbaaddanis akka nu gargaartan karaa godhaniitu jira yoo karaa saniin nu gargaaruu barbaaddan karaa kaayoo kennaa fi tarsiimoo kennaatiin nu gargaaruudha. Kasanirraa hafe ammoo namni cal'isee afaan isaa cufate qoftiin akka nama rasaasa takka nu biteeti kan jedhu namni hedduun fakkeenyaaf yoo namni tokko ani waboon deeggara jedhee ol bahee waan hamtuu takka yookiin ammoo waan Oromoo diigu takka waan Oromoo addaan fageessu tokko dubbate hedduun nama akkana waboon akkana yookiin ammoo shaneen akkas jedheeti dubbata. Yeroo har'an tanaa fakkeenyaaf kan waboo deeggara jedhee waan fedhe dubbatu hedduutu jira kan faalla waboo. Yeroo har'an tanaa kan biltsiginnaadha an gartee badhaadhina akkasii jedheetiin waa meeqa dubbatu sooshaal miidiyaa kanarrattis lafarrattis kan ammoo faalla biltsiginnaadha hedduutu jira. Kan akkasuma faallaa ofee koodha hedduutu jira.
jechuun simmeetti isaa san obsata garuu ibsatuudhaaf yookiin ammoo waanuma gartee paartii san jaalatuuf maqaa paartii sanii qabate jechuudha. Miseensallee ta'ee jira kan akkasii akkasuma kan akkanumatti ammoo maqaa qofaan jaalatu kan humaa gargaarsallee osuma hin gooneef akkanumatti ka jaalatullee jira jechuudha. Paartii haga barbaaddanis ijaaradhaa jedheeti jira jaalamaroon jechuudha. Mee isumaraa dhageeffanna kaa. Dirqama kabajaa keessaniif ulfina keessaniifini gidduun dhufe nagaama sin gaafachuu malee haasaa dheeraallee qabu dhugumaa otoo danda'amee sila halkanii guyyaallee si waliin haasa'e natti tola yoo ammoo haala as jiru hubattanii xiqqoo gara kanatti yaada kiyyaa deemsisuurra silaa waan irratti xiyyeeffatamuu qabutti xiyyeeffachuutu narra jira waan ta'eefin yeroo gabaabduu qofaa amma bireekiirra jirra waan daqiiqaa xiqqooti isheematti fayyadamee nagaa sin gaafachuu barbaada baga jiraattanii dhaamsi sinii qabu dhaamsuma xiqqoo. Oromoon hojii walaa dorgomu arrabaa waliin dorgomiin mataa gadi qabadhaa hojjedhaa mul'achuun homaa gatii hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadu beeka gaaffii sabaati harkaa qaba. Waraanicha egaa kallattii baay'eetiin akkinni waraana hin taane ka godhu waan baay'ee jira. Namni yoo waa gochuu dadhabe qabsoo kanatti gufuu ta'uu yoo baate qabsootti gufuu ta'uu dhabuuni akka nama rasaasa tokko gumaacheetti hin ilaala'an. Kanaafiyyuu buusii miti dubbiin keenya, maallaqa funaanuu miti dubbiin keenya. Sirnadha ijaarrachuu feena. Kan boru hegeree Oromiyaa, ijoollee Oromoo, ijoollee keenyaaf biyya taatu. Mul'ata qabna. Mul'anni kun immoo akka qoosaatti galman ga'u gufuu baay'eetu dura jira. Gufuun kun immoo akka salphaatti hin ka'u wareegama guddaadha gaafata. Kanaafiyyuu Oromoon maallaqa qofaa irratti sammuunsaa qiyyaafatee yoo hojii hojjeta ta'e yeroo hedduu walitti bu'iinsa dhala. Ani gama koo yoo maallaqi haa hafuyyuu jechuutti hin jira. Isinummaan ijaarama. Looyerraa ijaaramu, ikoonomistiin haa ijaaramu, warri injiineraas haa ijaaraman, jaarsi haa ijaaramu, dargaggeessi haa ijaaramu, jaartiin haa ijaaramu akkas jechuutti hin jira. Ijaarsa kana keessatti immoo walitti dhufee abbummaan qabaachuu fedha waraana bilisummaa Oromoo irraa. Silaa qaamaan bira jiraadhee wareegama lubbuu dhangala'uu dhiigaa cabuu lafee kafaluu hin danda'u dafqan dafqee argadhurraa immoo yoo lilmee tokkollee bittiifii ta'ee ittiin gumaacha ka jettan yoo ta'e immoo akka nun diignetti, akka nun xiqqeessinetti, akka wal nu nyaachifnetti sirnaaf tartiiba tolfanneerra sanaan nu gumaacha. Yoo sanaan gumaachuu ka hin barbaanne taatan immoo dhaaba tolfadhaa. Woboo qofaa miti haa baay'atu rakkoon qabu. Sabni guddaan kun yoo dhaaba baay'ee qabaate mormiirraa hin qabu. Maqaa woboon garuu daldalamuu qabuuni ejjennaa makoo yeroo hundumaati. Hankanaafin oduu gama diyaaspooraa kana dhiise. Ergan oduu dhiisee hojiimatti hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoos hojiimatti jira. Namni yoo walii galuu dadhabee akka walii galuu hin qabnetti walirraa fagaachuu osoo hin taane walii galuu dadhabuu keenya irratti walii gallee walii beeknee taa'uun ni danda'ama. Dhuguma iffartii guddaatti gootanii baay'eetti investi gootanii qophii kana qopheeffattanii yeroo dheeraa tonsi waliin ture natti tola. Garuu qophiima kanallee fashalsuuf doomsuuf Oromoomti jiru kun akkitti walirratti hojjetanis immoo akkasuman arge. Ani carraa waan miidiyaa waan akkasii hordofuu sana hin qabu. Ani hojii makootti hin oola. Amma immoo ergan as dhufee daqiiqaa 2-3 ennaan laalu waan akkasii faatu deddeema. Ela yaa Oromoo maallaqni miileenaan hojjennee argineetu bu'aasaas fafasaas tempteeshinii inni qabu sundumaa argineerra. Dubbiin maallaqa miti. Dubbiin qaanii gabrummaa bara dheeraa jala jirru jalaa bahuudha. Dubbiin bara waggaa 5, 10, 20, 30, 40, 50tti Oromoon eessa gahuu qabdii tarsiimoo tokko lafa kaa'achuudha. Bilisummaa arguu dandeenya ta'a, arguu dhiisuu dandeenya ta'a. Biyyi hin darbu, sabni hin darbu, dhaloonni hin darbu. Dhaloonni hin darbu ennaan jedhutti fufiinsa qaba, walitti ejjaadha. Nuti immoo yeroo tokko ni dabarra. Leegaasii akkamii keenyeetu dabarraa. Seenaa keessatti galmeen seenaa maqaa keenyaa akkam jedheetu qoraa. Isa kana haa ilaallu. Dhimma maallaqaan laaliina. Buusiin maallaqaa lilmee nuubitti yoo ta'e bu'aa qabdi. Achi keessatti isinis abbummaadha qabaattu. Kan kanarraa hafee
waraanni bilisummaa Oromoo har'a 200 miti, 300 miti, 2,000 1,300 miti. Kuni buusii isin buustan qofaan socho'uu akka hin dandeenye beektu. Buusiin isin buuftan suni abbummaa akka qabaattaniif qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo bajanni isaa guyyaatti miiliyoonaanidha socho'a. As keessatti fakkeenyaaf akkaataa gartee qoqqoodamiinsa waboon sirriidha kanaa waboon kanaa qoqqoodamiinsa amma warra waboo deeggaru fakkeenyaaf amma warri hoogganaa kennaa balu qoqqoodamiinsa guddatu jira karaa wabootiin jechuu kiyya. San qofaa miti. Deeggartootuma gartee waboo fakkeenyaaf gara jaalmarroodhaatiin hoogganamu kan gartee waboo sirriidha kan amma bosona jiru kan amma loltuu qabu kan amma gartee Tanzaaniyaatti illee waliin maratamaa jiru kanuma isaan deeggarra jedhamee waan Oromoo qoqqoodu malee afaan isaaniitiin baanetu jira. Fakkeenyaaf asirratti jaalmarroo waan inni jedhee ani mallaqummaa waliin buustan kuni hafee wanni Oromoo namni tokko fakkeenyaaf yoo qabsootti gufuu ta'uu dhabe akka nama rasaas takka bitee jechuudha afaan Oromoo isin hiikuun hin barbaachisu. Asuma irratti na afeeruu dursayyuu jedhe jalqaba yeroo eegalu jechuudha. Asuma irratti na afeeruu dursayyuu waan amma harkaa qabnu irratti yoo xiyyeeffanne amma yeroo boqonnaa kiyyaati waan ta'eef waan dubbistanii fi gammachuun isin waliin haasa'eedha. Yeroo dheeraa isin waliin haasa'e illee na gammachiisa. Garuu waan amma harkaa qabnu irratti osoo xiyyeeffanne irra wayyaadha kan jirudha. Kan lammataa akka maqaa kanaatiin amma dura Joohar maal jedhe namni hojjetu waliin lolu jedhe. Fakkeenyaaf yeroo Joohariin ati yookiin bitamtee jirtaa waboorratti diisii irratti waa hedduutu jedheen fakkeenyaaf warri waboo deeggarra jedheetiin dubbatu jechuudha. Ijoolleen bosona jirtuu fi nuti hojiitti jirraa jedhe namni hojiitti jiru waliin lolu jedhe kataa'ee odeessitu wal lolaa jedhe. Arran tana wanni jaalmarroo dubbate waan sanii wal fakkaatudha jechuu barbaadeeti. Namni tokko paartii fedhee ijaarateetiin ijaaramuu danda'a jedhe garuu maqaa wabootiin hin daldalinaa jedhe. Mallaqaa miti jedhe. Nuti mallaqa isin fuffunaantan xiqqoo tana osoo hin tahin guyyatti baajata miiliyoona meeqaatiin socho'aa jedhe. Jechuun rakkoo mallaqaa osoo hin ta'in waan nu diiguu fi waan nu qoqqoodu waan saba kana qoqqoodu waan gartee nutti gufuu ta'uu hin hojjetinaadha. Kanummaan isaan deeggaru akka daldalli hedduun jiru. Fakkeenyaaf marima araaraa ka Taanzaaniyaa kana nama meeqa? Jaalmarroo biratti dhagaa darbatu meeqa tam argaa turre. Mee itti hafuuf. Beektu lakkoofsa isaa. Kun hundi rasaasadha dhukaasa. Hin nyaata, hin uffata, hin hidhata. Kanaaf iyyuu dubbiin maallaqa silaa otoo taate maallaquma walitti qabachuu osoo taate kara deemaa hundumaayyuu gabbaruun hin danda'an. Dubbiin maallaqa walitti qabachuu miti. Kanaaf tokkitti daandii kaayyanneerra. Daandii sanarra deema wal tokkoomsa. Daandii sana dura immoo dhaabbachuu barbaaddu yoo ta'e diinnuun nu dura jira rakkoon qabu. Wal hubannee ijaaramee waan biraa karaa kanarra Oromoon gaaffiin ishee galma ga'uu danda'a jettan itti amantan hojjedha. Waan baay'ee argeera. Dhaqaarraa hirmaadhaa jedhamee kan achii booddee garuu buusii immoo karaa keenya fidaa. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isa baasuu danda'u tolchate karaan biraa hannisummaaf barbaachise. Hanna sana nurraa dhiisa of danda'a. Yoo ka maraate jiraate wal ta'a maraatuu keessan hidhadhaa Oromoo. Yoo rakkate jiraate wal ta'a. Buusaa gonofaa qaba aadaa qaba Oromoon beela'ee naman kadhatu wal gargaara. Hankanaachi gaachana sabaa ka ta'e kana silaa namni yoo maqaa isaa dhaga'u akka barbaadetti waan barbaade huccuu ofii ofirraa baasee kenna waan ta'eef ishee sana jala dahattanii waa gochuun gaarii miti. Namni mana kana keessa jiru hedduun isaa nin beeka. Committed. Warra of kennee olola hedduu dandahee wal harcaasuu mannaa walitti dhufnee waliin taanee tokko taanee waliin dhaabbannee qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sabni guddaan kun warri na gabroomsee lakkoofsaan nun caalu. Dinagdeen nun caalu. Baay'ina uummataan nun caalu. Baay'ina daangaa bal'ina lafaan nun caalu. Wiizdamiitiin nun caalu. Yoo waan fedhe ta'eyyuu carraa barnootaa yoo dhabe Oromoon naachuraal wiizdamii qabaa jechuudha. Kana hunda keessa dabartaniitu olola meeqa keessa dabartaniitu asitti walitti qabamtanii jaarmiyaa ABO utubuutti jirtan. Namni hedduun ABO hin beeknu jedha. ABO'nis WBO'nis numaa jechuutti jirra malee maqaa haaraa miti kun. ABO'n jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaa siyaasaa hawaasummaa, dinagdee, dippiloomaasii, waraanaan galma ga'uuf hojjetu. Sana keessaa sheerii guddaa ka qabu lafeetti cabee dhiigatti dhangala'ee lubbuutti dhabee ka sheerii guddaa taphatee galmaan ga'uuf hojjetu WBO. Kanaaf iyyuu WBO'n kontroolii ABO irratti qabaatee ABO ta'e malee wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. ABO'n beeku naa jettu WBO'n beekuu jechuudha. Waan biraa tokko iyyuu hin qabu. WBO'n beektan yoo ta'e immoo akka inni ta'uu danda'utu naan galuu jechuudha.
politiko military commandii iddoo tokkotti dacha'ee karoora baafatee har'a eessa oola boruu eessatti socho'a waggaa 5 10 20 30tti immoo Oromoo garamitti geessaa jedhee dhaaba hojjetaa jirudha. Mul'ata dhaqabna. Mul'anni kun kan inni galma ga'uu danda'u istirateejii yookaan tarsiimoo hedduutu jira. Kanaaf dhiisaa waliin harcaasiina. Namni baay'ee odeessaa ture waggaa 3 4 5 duras ilma odeessa. Wanti inni odeessaa ture ennaa waggaa 1 darbu, ennaa waggaa 2 darbu, ennaa waggaa 3 darbu gaafa question godha, measure godha. Lafarratti nama hojjetu barbaada. Oromoo rakkoo Oromoo teessee Oromootti himaa yoo oolte homaa gatii hin qabu. Balbala namaa rurrukuti. Deemi waa barbaadi. Gara deemetti miilli taa'u silaaftuu homaa gatii hin qabu. Miilli deemu garuu waa dhala wayitti bahaa jechuudha. Balbala namaa rurrukuta. Profeesar Mahammad dhiyooma kan inni hawaasa'u dhagaye. Gaaffii Oromoo jennee Oromoon rakkoo qabdi jennee biyyoota adda addaatti deemnee waraqaa barreeffannee galfannee waraqaan keenya dubbifamuu diddee shelfii taatee achitti dhukkee tu irra qubataa jedhe. Dhugaa namni nun dubbisu ture. Akka Oromoo akka wobootti dhiisiiti akka Oromoottuu sabni guddaanii lakkoofsi isaa hammana ga'uu fi lafa dachee hammana bal'attuu qabdu suni akka sabaattuu hin beekamtu. Har'a wanti tikseelooniiti homaatti hin baatu ijoolleedha waliin galtu waliin hin deemtu waliin hin dhaabbattu siyaasa iyyuu hin beektu fuuldureen ishee maal akka ta'e hin beektu ka jedhametu addunyaa kana dubbachiisuu jira jechuudha. Kanaaf lafarratti waan hojjetamu raashinaali logically and reasonably measure godhaati judge nu godha. Ankanaachi ebeluun akkas godhe, ebeluun akkas ta'e, akkasitti akkas nu godhe, akkasitti akkas nu godhe sanaa miti. Tanaa dhugaadha kaa kireeditii walii kennuun dirqamaami. Feetuun deeggarin, feetuu deeggari. Ani akkana siin jedhu kunis waboo hin deeggaru jechuudha. Hidhannoo kanaa qabsoo hin deeggaru. Garuu gaheen isaan taphatan qabsoo Oromoodhaa ka durii akka sabaatitti iyyuu gartee addunyaan homaa waan Oromoodhaa gurra hin kennineef san jechuudha. Akkuma amma inni jedhe kana arraan tana sadarkaa addunyaatitti waa'een Oromoodhaa gurra argatee waa'een akkasuma gartee paartii waboodhaa gurra argatee beekamtii argatee sadarkaa addunyaatitti Ameerikaadhaan durfamee mariidhaaf taa'amaa jira jechuudha. Kuni gahee isaan taphatanidha. Garee leencummaadhaa taphatan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuun uummanni keenya jidduutti miidhamuu jechuudha. Xichanii waan haala jedhamee fi waan godhame san hunda keessa as dabramee bakka kana gahuun waan guddaadha. Gaaga'amni uummanni keenya gaaga'amaatiin jiru. Mootummaa fi isaan jidduutti gaaga'amaatiin jiru akkuma jiru ta'ee marii araaraatiif taa'amuu kanarratti hagana jabaatanii hangana gahuun. Durii akkuma isin beektan fakkeenyaaf waboo yoo jedhamu mootummaan gaafa dur wayyaanee irraa kaasee haga gartee ammaatitti illee qawweedhaan durii takka mul'isee waboo nama sadii jechuun karaa nagaatiin gara yookiin harka kennatan haala akkas akkasiitu ture jechuudha. Kanarratti kireeditii kennuufiin dirqama. Haa ta'uuti as keessatti fakkeenyaaf amma jaalmarroo wanni kaasee warruma waboo deeggarra jedhame qofarratti jechuudha qe'een inni irraa asirratti kaasee jechuudha. Isaanii dhufee harkaan dhooyne isaanii gartee faarseetiin akkas akkana jedheetiin hin baane jechuudha. Osoo yoo nuti gufuun ta'in akkana barasaas tokko nuu biteetiidha kan lakkooydu mallaqaa miti ijaarama feena mallaqaa miti tokkoomudha feena mallaqaa miti gartee kan paartii barbaadu paartii ijaaratuudha maqaa keenyaan daldaluun haa dhaabbatuudha maqaa keenyaan mallaqa funaananiitiin gartee gara barbaadan maysuun haa dhaabbatu ka jedhudha irra guddaa wanni gartee sumbii Oromoollee facaasu warra kanaadha yeroo garagaraatitti jechaati ture tarrii warri ABO deeggaru akka waan nuti deeggartoota waboodhaa jibbinuu tokko se'anii faa kan nutti aaran hedduu ture jechuudha jaalattanis jibbitanis haala akkaataa amma inni jedhe kanaan namni osoo qulqullummaadhaan deeme jechuun siyaasaa keessa qulqullinni jirachuu kiyyaa fi miti osoo akkas ka ta'u taate namni walitti hin bu'u garaagarummaa walii yoo walii beeke akkasuma gartee tokko maqaa tokkoon amma marima araaraa ka Taanzaaniyaa kun yoo ta'ame kan biddeen jalaa cufamu tokko lama osoo yoo kamil kaa'u taate jechuu kiyya yoo walii galameetiin fakkeenyaaf waboon karaa nagahaatiin walii galanii waan qawweedhaan gartee karoorfatan san guutus argatu baatan akkaatuma itti gartee walii galan irratti yoo walii galan jechuu yoo walii galaniitiin fakkeenyaaf karii nagaa marii nagaa kun ka ta'u taateetiin akkasii ka ta'u ta'e meeqata biddeen itti cufama maaliifi haala kana keessaa waa butata ka maqaa wabootiin as keessaa ka waa butatu kan gartee maqaa badhaadhinaatiin waa butatu tokko lama jechuudha keessattuu karaa wabootiin jechuudha qoqqoodamiinsi paartii akkasiitti hoogganaan keenya jaalmarroo miti ebaluu hoogganaan keenya ebaluu miti ebaluu ka jedhu qoqqoodamiinsi bakka ebaluu jedhu sun adda adda fakkeenyaaf ka gartee faqqadaadhaa hoogganaan keenya ka jedhu ka Daawit Ibsaati kan jedhu jira kan ebaluu ka jedhu jira san baanuwan warrummaa waboo gartee jaalmarroodhaan deeggar hoogganaan keenya jaalmarroo jedhu irraa jechuu kiyya kanaafuu ergaan inni dabarse kuni walumaa galatti deeggartoota waboo deeggara jedhaniifidha. Kagara biraa kireeditii kennuufiin
deeggartuu deeggaruu baattu ati waan feete jechuun shiftaa jettuun shanee jettuun iyyuu waan feete jettuun iyyuu kireeditii kenniif jabaataniiti hojjetaniiti har'a waliin gattaa'ame sadarkaa addunyaatitti haasawamaa jira jechuudha. Kun akka paartii isaanii qofatti miti akka Oromootitti illee jechuun mootummaan fakkeenyaaf gahee kana yookiin ammoo gartee mariin karaa araaraattu irra wayyaadha jedhee taa'uun bar waliigaluu fi didamuu waan biraa marii karaa araaraattu irra wayyaadha jedhee karaa nagahaa kana as dhufuun akka gartee duraan qurxummii jalaa bishaan gogsina maal jedhame sanirraa karaa nagahaa wayyaadhameetiin as deebi'uun waan galatoonfatamuu qabudha. Kanuma yaadeetuma dhufuun kanarratti waliigallaa akkasii akkan jedhu qofatti haa ta'u akkasittiin ta'inii kanatti haa ta'uun wal falmiin isaanii eega gattaan eega xarabbeezarra gattaa'anii waliigaluu dhabuun sun waan biraa yookiin ammoo dheeratee itti fufuu waan biraati. Kanuma karoorfatee mootummaan kanaan dhufuun iyyuun galatoomuu qaban jedha. Garuu waboo waan jabaateef san jedhame isin jechuu barbaadeeti sila akkuma yaadame san torbaan takkatti guyyaa 10tti guyyaa 5tti akkasii barbadooyte baddee harka kennatte facaate ka jedhamuudha jechuudha duraan fakkeenyaaf akkaataan barame. Kanaafuu kuni waan kireeditiin kennamuufii qabudha. Waan birriitiin osoo hin taane waan tarsiimootii yaada. Wanti amma deemaa jiru kanaa sanaa siniin jechuun barbaadu itiksiisaas miti waan ta'eef. Garuu chaalenjiin guddoon fuuldura keenya jira quba qabaadha. Kanaaf waan tarsiimoo irratti Oromoon maalitti bahuuf deemti akkam ta'uu qabna wallaalaa keenyas beekaa keenyas akkamittiin qabannee fuulduratti socho'uu dandeenya baabura tokkotti akkamitti deebinee wal qabannee isteeshinii isa xumuraa irratti hagabuunutti wal dandeenyee deemnaatti deema jechuudha. Abaa'oo boon beekuu hoogganni isaa abaluu miti. Akkas miti dubbichi. Yookaan 2000 akkasii 2000 akkasii korri sabaa akkas godhee miti. We are an independent organization amma. Kan fudhachuu danda'utu sinitti jira. Dhaabni nu hoogganuu kan biraa namni nu hoogganuu kan biraan jiru. Dirreerraati hoogganna. Dirreerraa hoogganuu nun barbaannu. Hooggansa nun barsiistanii qabsoo nun barsiistanii jedhus jira. Waggaa 50 darbe dhiiroo waraana 50 garuu qabaachuu hin dandeenye Oromoo. Kanas ilaala yoo sammuu qabdu ta'e. Waggaa 50 darbe kana hundumaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti diina waliin kiiloomeetira 1-2 irratti taa'ee leenjisee hidhachiisee lolchiisee mandara keessa taa'ee lole in history of this world riphee lola akkasiitu jiraatee hin beeku. Takkaamayyuu hin jiraanne jechuudha. Kanaan dura immoo gammoojjii fagoo lafa waraabessii fi allaattiin foon keenya sooratti Oromoonuu jiraachuu keenya quban qabne keessatti wareegama kaffalleerra. Waraana xiqqoo taane waraana 500 horachuu hin dandeenya baa'oon barasaa guutuu keessatti. Kuni har'a yeroo ta'u isnaa miraakil hojjetameetu jijjiirame. Hojii sanatti waa gumaacha dhagaatti hin darbatiina. Yoommoo waa gumaachuu hin dandeessan ta'e callisaa dhiisaa sunuu gumaacha. Fayyaanaa ta'aa dhiifamaa teenshinii hedduu jira. Hojii hedduu jira ni hubattu jedhee yaadaa. Egaa milkaaha injifannoo. Yeroo boqonnaa qaburraa marii Taanzaaniyaa irratti yeroo boqonnaa qaburraa jechuudha. Jiddumaan gargaarsa waboodhaaf jedhamee zuumiidhaan sabsabaa yookiin ammoo walgahii san irratti kan hirmaateedha malee waan marii araaraa ka Taanzaaniyaa saniin wal qabatu miti. Namoonni tokko tokko gartee kan hin hubatin garan taanetti akkan hiikanne isiniin jechuumaa fi asiin jechuudha. Kanaafuu haasonni asirratti godhe faarsuu isaanii harka dha'uu caalaa qeeqarratti akkasuma gartee isaan rakkina isaan qaban warra waboo deeggara jedhu warra gartee akkasuma gartee waboo hooggana jaalmarroon beeknu ebaluun malee qoodamiinsi kaa fakkeenyaaf isaan jidduullee bakka hedduutti kan jiru jira jechuudha. Kanaafuu kanaafi kan inni akeekkachiisumaan akka waan xumureeti jechuudha. Mariin araaraa immoo akka milkaa'uu ammayyuu abdiin eegganna ka. An Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan laa tura.